Misalnya Rafa, kalau saya diajaran. Ya Rabbi kiyya. Bagi nanti ولا geser طيب sama jam. والله بريدة أستاذ زمن اللي بريدة الحمد لله. Lailatul Qadar ni masyaallah. Wallahi murad أنا iki زال gator فجيت batu afifo. زال فجيت Ashir. Ashir. Rabbi warra wafaqun wa agaru ndake nyaaw. آمين آمين. أوكي جو كيراس برا فطوري. Betul deh gator bomo mal to fe. يا سلام نما سوريnya cukane nuti. Lallaba danyatan itti lallaba anis bodan itti dhufa halkan walakkaan itti asbaha yeroo isin obboroota isan subii booda. إن شاء الله كسمة والجيرة تللبنا بإذن الله كربين دواغر بيكني. Ijoollee lama dhufu jira ta dhiiraa takka na dubbisan shaatan qabatan booda tokko paastara. أيه. Nama lama. Nama sadii takka qabatte mucaan taan taree fuuti. Duraanii san si maksimu. Kaan jarrati qabatan. ربي سنافد نقدر. Wallahi. Alhamdulillah. الحمد لله. Nagasini fata ummata jirtu. Walumaanu. Thank you. Siifuudha. أسف سيسا أستاذ. Siifuu akkam nagaa? Ta'ee kuma shan jaasofna. Nagaa fayyaa. Waga jiraate akkam ati nagaa? Maatiin hojiin dalagaan Nagaa kiyya. biyyan Nagaa. Bareeda. Bareeda. amalee si waliin turtu ayyan. Kiristaana moo? Amiin. Si wajjinis haa ta'u. Amiin amiin. Oromoon gaa wal keessa jirti. Ani kiristaana garuu gaaffiin qaba. Gaaffiin gosa waan sinni bunti. Maal jettu? Anatu afaan Amaariffaan dhageenya moo warri Amaaraa fi Amaaraan wal falmaa jira. Ani kanan na dhibe waaqa. Deebisaa. Ijoolleen afaan Oromoo diddee bara. Amaaraa fi Oromoo. Oromoodhumatu amantaa qaba. Irma. That's okay, Umar Rabbi Alaf. Ati pente ada ortodoksi? Ani beenta. Siif. Ortodoksii miti beenta. Pente Kiristaan. wangela amantumo in amanne. Kiristaana wangelatti amanumo kan hin amanne. Kiristaana wangeelatti amanuu. Gooftaa Yesuusitti Ayyee. amanuu daachiis. Akkasi ani Akkas, falmii okay. jettanii ni dhiifama naa godhaati ani dhugaa rabbii falmiin dhufne waanuma kanan Laa, na hin dhibe malee falmine. Oromoo dhufti kun Oromoo walii galadhee tanan dhufee ol bahee sanitti Laa, dhufe kan. Malee ani maali falmii minam keessan jiru. Ani keessan jiru Lala. tokkoyyuu. Falmi Anis afaan min Amaaraan dhageenya moo Amaaraa fi Amaaraa wal falmaa jira moo Tirgee fi Tirgee wal falmaa jira moo isan na Lala, dhibe dhugaa Oromoo, rabbii Oromoo. moo lubichaatu nama ta'ee dhalatee jira. Oromoo Islaama fi Lubichaatu Kiristaanaati. nama ani san na dhibaara dhugaa. Laa waliin falmine waa takka hin lolle. Waluma Lubichaatu amantaa qaba moo gaafii deebisaadha. kana bichaatu amantaa qaba moo kanan na Hundi dhibaara tokkumatti falmuu jirti. Laa biyyi lafaa faranjii Amaara sablammoonni hundi amantii adda addaa qabanii nuni walumaan wal barsiisa waluma falmaa jiranii. Ati rabbi miidiyaa irratti nubichaan arga afaan La, la, la. Oromoo dubbatu bituu waan arga Ah. Amaariffaan dubbatu Irra anatti baay'ee. nageenyas adiisaa dhugaa anatti nageenya Lala. Hin jiran. Jiru. Si argisiisa anuu sheer si godha. Si argisiisa. meeshee irraa أستاذ godhaa كيف nan كان laala تجيب بتشوف عندي سابينه ما وأنا ما كان ملي وان برا أدران جت نورا أوكي، درباي. waan biraa waan nagalchi tokko hin qabu waan naagali Eshi, galat. naagali qabatee jira Ani kiristaana Ayyaana gannaa tura wangeelatti dhugaa ama yoo kiristaana wangeelatti amanu argite sheer naa godhi. Siifu maal jechuudha kiristaana wangeela fudhatuun argine beeyta. maal So bara yoo argite sheer asirratti godhi ishee atiin fudhattu wangeela naan beeka akkan fudhanne beeytu. laa maafan fudhadhu nan fudhadha akkamitti ani fudhadhu Hin wangeela fudhattu. nan bulaa rakku Okay. nan fudhadha maa Okay, wangeelli sibira ni jira. wangeelli na bira hin jiru ana beema silkii irra hin jira kana Okay, silkuma sanirraa bakka takka si kan akkam fudhanne naan amanu. Networkii siituma kan kooti yaa rabbi. ani falmii keessa hin jiru nagaan fulaame ani dhugaa rabbi falmii keessa hin jiru Aboo kootu wangeelatti amani. Ayya. Wallahi. Gooftaa ni amanna gooftaa. Wangeelatti amantani. Yoom yes.
yoom bara tiktookidhaa kiristaanii yoom wangelitti amana dur amantaan yoo taate malee ummata isin kiristaan isin dura dabre yoo taate malee isin hin amantaanitti. Rabbi haa laaffisu. Mee kunoo eenyu jira qaa diqisti eenyu maqaan barbar ariyaan diqisti moo dinqis? Qidist, Mastii, Haanii, Turunesh. Hedduu jiran. Xurunesh tana dubbi. Xurunesh. Saa argitanii ustan mujayyoon. Kitana si gootee taati. Ana warra isaa manaan deemti. Abdii nagaan si baata bettee warra kan islaamaa akkam nagaa. Warri okay. Oyyo. Akkasii keessatti akkam nagaa jirtu sinjee warri kiristaanatti malee. Ayya hin jirra gara teessa. Amen. Hin jirra. Kalani Rabbiif haa ta'u. Dubbadhaamee ayyaa abdii Geeffattanii isin ustaas? Hayyee dubbadhu qiddisti maal jette? Nan qoosa ishii waan biraa akka biraatti hin hubatin. Laa ilaaha illallah baatee. Yaa Rabbi nu baasi ati. Ishi mastii jirtaa? Mastii kan jettu kun? Hai, akkam jirtan nagaadha. Nagaadha alhamdulillah kam jirtaati naguma? Jara galata Rabbii. Miyuutii irra jirtu ustaazii yoo dubbataa laattan. saljiitu guutee maboo ammaas kunoo dhabamtee nutti eegalu jirti. Reef eegaluu deemaa? Buu jirti boo. Yes. Hajii. What? Antaaf Ameerikaa dhuftanii qottaa. Gaari. Antaaf dhufan. Ameerikaan baanan tanuma. Ameerikaan ladii ra'iitu waa jedhe. Ameerikaan baanan tanuma jannataa miti beeka biyyuma lafaati. No, shainin astaa inaan jee. Shainin natti batee jira. Yaakaan natti bilee. Namun jiran astaa inaan jee. Aman adde. Maal baruu barbaadde? Bakka barachuu barbaadeeti. Okay. Yani teessee dhuma dhaggeeffattee moo yani keef akkamitti waan si hubachiisu barbaadde? Waan nu hubachiisu as keessaa. Waan maraayyuu waan wadanuu dandeesse. Okay. Saglalli godhee inshallah yoo rabbi jedhe axarri godheen waan si hima sirrii na dhaggeeffadhu. Kosoodha. Kansal godhee naan jemma. Ofeeree. Dubbi rabbi. Wallahi lazim. Hai, dubbii kan sokolan. Ustaaz maayikiin keessan banaa. Wallahi laala dilaa nama itti ergu jiru. Ayyee. Eshi jalqaba irratti nuti musliimoota rabbii tokkichatti amannaa. Rabbi nuti itti amannu rabbii tokkicha isa hundumaa danda'u. Isa nyaanne hin dhugne hin rafne hin mugne homtuu isatti hin qixxaanne rabbiin ofiisaa yeroo nu ibsu waa'ee ofiisaa jechuudha. Bismillah 112 keessatti lakkoofsa tokkorraa tokkicha kan ta'e akkasumallee hirkoo nama hundaa kan ta'e nama tokkottillee kan hin hirkanne namuuttuu kan hin hirkatin inni ammoo nama kamiifuu hirkoo kan ta'e kan namni hundinuu isatti haajomu inni garuu kan namatti hin haajomne kan nama nyaachisu ofiisaatiin nyaanne kan akka namni dhaluuf yookaan ilmaan argatuuf nama gargaaru ofiisaatii garuu ilmaan hin arganne kan abbaa fi haadhallee namaa kennu kan ofiisaatii haadhaaf abbaa hin qabne kan fakkaattii tokkollee hin qabne ta'uu rabbiin nu hima. Dabalata rabbiin bilaa lammaffaa keessatti waa'ee ofiisaa nutti himu. Aqaan gabbaramaan aanan malee hin jiru. Dabalataan ani hin mugulle irra fuulduree rabbi akkanaa nu hima. Dabalataan ammoo alhayyi alladhii laa yamuut jiraataa bara baraa kan tasumallee hin duune
duutillee isatti hin dhaqqabne kan nama ajjeesu kan namallee jiraachisu isa ofii isaatii ammoo duuti isatti hin dhaqqabne jechuudha. Dabalataan ammoo laa tudrikuhul absaar wa yudrikul absaar kan ijji tokkollee agartuun tokkollee irratti hin agarre inni ammoo hundayyuu kan argu itti amanu warra kanaati. Dabalataan ammoo dacheefsamii akkasumallee waan gidduu dacheefsamiitti illee argaman nama bineensaa fi wantoota jiran hunda waan isaan malee jiran hunda isaa kan uumuu qofaa miti ammoo amri isaanii moo'ee kan isaan kana jiraachisu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala rabbii akkanaati. Eegana amantiin keenya ammoo amantii islaamaa jedhama. Amantiin islaamaa amantii rabbiin keenya kanarree fusii wasafe sun isa inni nuu kenne ofii isaatii akka nuu kennu yeroo dubbatu boqonnaa 3 lakkoofsa 19 irratti illee rabbiitu amantaa kana isiniif kenne amantaan dhugaadha ana biratti islaamummaadhaan malee amantaan takka illee hin jiru. Dabalataan ammoo bismillah maffaratti illee sojjirratti lakkoofsa 78 irratti musliimoota jedhee illee anatis moggaasee nuun jedha. Dabalataan amantaan keenya kun guutamtuu kan dabalata biraadhaa kan hin barbaanne ammas ammoo hir'uu taatee dabalata kan hin barbaanne tirfii taatee irraa hir'isuu kan hin barbaanne akka taate rabbiin subhaanahu wa ta'aala boqonnaa 5 lakkoofsa 3 gubbaatti yooma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Amantaa islaamaa kana isinii guuteetiin hir'ina qaba jettanii yaaddawina darbaallee miti likki keessan isinirraa tarrafe jettanii illee garii irraan dhiisina guutuu kan taate dabalataan ammoo islaamummaa kana isiniif jaalladheera jedhee rabbiin amantaa san nuu kenne. Eegana boqonnuma 3 lakkoofsa 85 irratti rabbiin maal jedha? Walitti deebina. Assalaamu alaikum. Mani dabalataan ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala waahii ofii isaadhaa yeroo dubbatu waahii amantaa islaamaa yeroo dubbatu maal nuun jedha? Boqonnuma 3 lakkoofsa 85 gubbaatti ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. namni islaamummaadhaan alatti amantaa biraa kan barbaadu yoo ta'e isarraa hin qeebalamu inni guyyaa isa dhumaatitti warra honga'e warra kasaarirraa ta'a jedhee rabbiin nuu himaa jechuudha. Dabalataan waa'ee muslimtoonni ammoo maal ta'an kan jedhuu fi rabbiin quraansaa kabajamaa bismillah 49 suuraa Zukhruf ayata 69 aga 70 yoo dubbisteetti ta'e maal jedha lakkoofsa 68 irraa rabbiin yaa ibaadii laa khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanuun yaa gabroottan kiyya isin arra guyyaa har'aa kana guyyaa qiyaamaa akkasuma jedha yookaan guyyaa dhumaadhaa jechuudha. Yaa gabroottan kiyya yaa muslimtoota isin guyyaa har'aa kana hin yaaddoftan waan fuuldura keessan jiruuf hin yaaddoftan waan itti deemaa jirtaniif isin gadditan. الذين آمنوا وكانوا مسلمين إسانن أمنني إجنا أرجع جاري اللي أجتن أكسم اللي ور مسلم تتدأن ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون إسني في هذا اللي مناكي سن اللي جمدا جنة سينا سورة أوركست مربين دبلي مال جدا وألحقنا بهم ذريتهم warra ilmaan isaanii irraallee yookaan immoo hortee isaanii irraallee warroota gaggaarii waan gaggaarii hojjete jannata keessatti isaan dhaqqabsiisne jannata keessatti nagaadhaan gammachuudhaan jannata keessa jiraatanii jedhee nu hima. Dabalataanii ergamaan keenya Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam isaan namadha. Nama maleekaa miti. Dabalataan rabbiin miti. Rabbiin biratti hin gabbaramanii, hin kadhatamanii, hin waaqeffamanii. Rabbi isaanuu rabbiin gabbaru waan ta'eef ergamaadha. Isaan rabbi irraa ergamanii gara keenyatti waa fidan. Rabbiin quraana keessatti yeroo waa isaanii dubbatu bismillah 100 fi bismillah 20 lakkoofsa 107 irratti bismillah 21 suuratul anbiyaa ayata 107 irratti wama arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin yaa nabi Muhammad nyaatuudhaaf ergamaa akkamallee taarifataa goodee si erginee jedhaan. Dabalata rabbi bismillah 3 lakkoofsa 40 irratti waa'ee nabi Muhammad yeroo dubbatu maa kaana Muhammadun abaa ahadin min rijaalikum walaakin rasuulullaahi wa khaatama nabiyyiin. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ergamaa rabbii kan xumuraa kan ta'e isa gara keessanitti ergame jechuudhaan rabbiin nuu hima. Kanaaf Nabi Muhammad alayhi salaam waa'ee isaanii yeroo nuu himu rabbii bismillah 18 irratti naannoo lakkoofsa 111tti dhiyaatu irratti qul innamaa ana basharun mithlukum yuuhaa ilayya annamaa ilaahukum ilaahu waahid jedhiini ani nama akka keessaniitti jedhiin jedhan. Kanaaf Nabi Muhammad alayhi salaam nama akka keenyaati garuu annamaa ilaahukum yuuhaa ilayya gara isaatitti gara kootitti wahyiin godhama yookaan beeksisni godhama malee jedhii jedha. Kanaaf Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ergamaa rabbii kan rabbii subhaanahu wa ta'ala gara isaatitti wahyii godhe yookaan beeksisa godhee namoota ammoo gara rabbiitti nama waamuudha waan biraatii miti. Dabalataan quraana keenya
ربي سبحانه وتعالى قرآن كنا نبي محمد نبي محمد عليه الصلاة والسلام رب الرا نركب واي قرآن كنا يرد بت ربي بقولنا لما فارق بسلام مرتي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قرآن نكوني ربي براتا وزاكي ستي شكين تقول ليس كيس انجرو ربي عالما براتا يجري ربي النهيمة دبلت أن مون شكي كباتا يجرات أنا موجد ربي ما جدا وإن كنتم في شك مما زلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين قرآن نكون مو ربي برامتي جتني ورشكتان ورشكني سن كيس جري يجرات تاني أكي قوتان إسنس والقاتي ورّا واقوليد أجتني واقوليد كيسن واقع ستنسان اللي والقاتي والقبضاتي ما فكاتي قرآن كناتين كتاجر ربي سبحانه وتعالى دبرتان ربي بسم الله أفرف سورة النساء كيستي مال جدا أفلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ورّي قرآن كان شكني دبي ربي متي جدني ورشكني أفلا يتدبرون ما لي القرآن كان إنبني ما لي في إنتين تلي ما لي في دبسني ما لي في برني وتو دبسني إنتلني بلتني رتأه سلا قرآن كل ربي برابو وساكي ستي سلاني بيكن ما لي في جنان وني أركل مناماتي بري فمي وكان مو وني سمول مناماتي يا دمي قبائي دوغورا قبا والأبدي قبا كان في قرآن كن مو لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والأبيه الدوس لا قرآن كان كيستي أرجاني جدين كناف ولي قالتي نتي ربين كن يتوقع كريفو سين جدي أمانتان كن إسلام نبيين كن محمد عليه الصلاة والسلام كتابنا كن يمو قرآن سين جتشو برباديني كس أي قالتهم وأي أيوة ونسيني في وجراتي وأنتوني أمن نورا أمانتي كن يرى ونسيني فين ونسي شك سيسي وجرات اللي قافتشو دندس أيه بقى قافة براسه أما في نقا قويا برادي بيدفع برچوان بربدف هاي يش برد ركون قبوشتل ومو جالت هاي لقي فتا تاي قبو ما يو تاي رقي فد ركو تكون قبو أبشري ماشي قالت هما أوكي هاني جرتا أمو دبلتاني وهي يسوع كريستوسي gabaabsee hima Yesuus Kiristoos nuti musliimoonni akkitti amannu ergamaa rabbiiti jennee amanna Yesuus Kiristoos rabbiin quraana keessatti yeroo dubbatu mal masiihu Iisa ibnu Maryama illaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul yeroo takka nu obsi jaallan tumura مال جد الربي وان نبي الله عيسى عليه السلام يقول يسوع كريستوس يردبته ما المسيح عيسى ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول إني أكا كريستيانو نجرني اللي متي كريستيانو واقع يودجرنيني أكا يهودو نجرني اللي متي يهودو أمو نمسي بوسارة لينجو بوسنا جولا لينجو بوسنا أكا يهودوني جدًا أمو إلما أبا كبجا أبا ملتي إلما دلت جدًا يهودوني أمن كان في ربي يسقول كل شيء أكا يهودوني جدًا اللي متي إني أكا سما مو أكا كريستيانون اللي جدًا متي إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إني إرجما أمة أكا إرجموني سدر دربانيتي جدًا وأمه صديقة هاتي إسا مريم اللي akka waaqayyoon kan dhugoomsitu waaqayyoon kan dhugoomsitu waaqayyoon kan waaqessitu waaqayyoon kan kadhattu qobaa isaa waaqayyotu ta'uu maan hin dabalin kan waaqessitu kan taateedha kanaaf innillee nama ergamaa rabbiitii jedhee rabbiin isa qulqulleesse dabalataan macaafa keessatti illee waa'ee Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu macaafni Yesuus ofumaa isaati yeroo ofii isaa dubbatu Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti waaqayyoo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isatti ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati jedha waaqayyoo tokkichaa fi akkasumallee Yesuus Kiristoos illee ergamaa waaqa isa tokkicha sanaa akka ta'e Yesuus Kiristoos ofii isaa dubbataa jechuudha dabalataa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irratti dubbii koo dhaga'ee isa ana ergetti kan amanu jireenya bara baraa qabaa inni du'a keessaa gara jireenyaa dhaqa malee gara firdiin naqu namni maal ta'u namni dubbii Yesuus dhaga'ee waaqayyotti amanuu jechuudha waaqayyo tokkicha akka ta'e Yesuus Kiristoos ofii isaatii dubbachaa ture Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti waaqayyo gooftaan keenya kophaa isaa gooftaadha jedhee dubbate Yesuus Kiristoos dabalataan Yesuus waaqayyoon kadhachaa illee ture Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti Yesuus halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bulee jedhe sigale dabalataan Yesuus Kiristoos nama akka ta'e ofii isaatii Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti ani dubbii isa waaqayyo irraa dhageessanitti himeera isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedheen
nama akka ta'e ofiisaa dubbate. Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 28 irratti illee akkasuma. Dabalataan ammoo Yesuus Kiristoos akka humna isaatiin homaa gochuu hin dandeenye illee